Abaluttiin sun jaarsa koo na jalaa hattee, abaluchi sun jaartii koo na jalaa hatee, abalu kun jaalallee koo na jalaa hattee. Warri jettan olaana dhaggeeffadhaa obboleeyyan, ilmi namaa meeshaa miti kan hatamu yookiin kan bitamu yookiin kan butamu jechuudha. Ilmi namaa namadha. Sammuu isaatiin of ajajee eenyu waliin jiraachuu akka qabuu fi eessa jiraachuu akka qabu kan murteeffatu abbaadha. Kana biraan immoo kan hafe nam tokko gaafa si dhiisee deemutu bultii waliin dhaabbattanii kaatanii yookiin utuu hariiroo riileeshnshiippii keessa osoo jirtanuu gaafa si dhiisee deemu namni sun si hin feene jechuudha. Sii galee nam tokko qaamaan si bira taa'ee yaadaan iddoo biraa jira yoo ta'e jireenya waliin jireenyaa keessatti nama sana waliin jiraachuun yookiin jireenya kee gara fuulduraa nama sana waliin itti fufeen jiraadha jechuun baay'ee tokko ulfaataadha. Maaliifii supheen qofittiin wanti inni sii godhu hin jiru yaadaan bakka biraa jira taanaan namni sun jireenya kee keessa yoo ture miidhaa waan sirra ga'uuf hundaa'uma ofiin beektee nama sana ofirraa gaggeessuu qabdaati yeroodhaan. Isa deeme karaan dugda miti yookiin karaan dugda lukkuu haa ta'u jedhanii gaggeessuudha. Dugdi lukkuu hundaa'uun itti dheerata. Kanuma miti wayyaaf jechuudha. Ammas wanni isin hubachuu qabdanu hiree. Hireen qooda rabbiiti. Ka rabbiin sila abaluuf abalu kun waliin jiraata jedhee waliin kaa'ee katabee fi tuma addunyaan guutuun kun itti jigee adda baasuu hin danda'u dhugaa jirtuun isinii hima. Inni lammaffaa immoo yoo sila bishaaniin midhaan jaraa wal bira hin godhiniif tuma addunyaan guutuun kun walitti fiduudha jedhee itti dachee walitti fiduu hin danda'u. Maaliif sila rabbiin bishaaniin midhaan jaraa wal bira hin keenye. Amma walitti dhufanii waliin jiraatan immoo waan sila rabbi katabee fi waliin jiraatan isaan booda hireen jaraa yookiin bishaaniin midhaan jaraa addaan dhumnaan adda adda ba'an jechuudha. Kuni yooma jirudha. Waan haaraa dhalatee miti jechuudha. Jaalalli aangoo miti kan baay'inni namaa ilaalamu. Kan qubaan filattee irra keessee qubaan filattee irraa gadi buuftu jechuudha. Jaalala keessatti onneen lama walitti dhufu, onneen lama wal jaallachuu malee kan ilaalamu. Ati baay'attee si kanaaf filattee yookiin isa sanaaf filattee jennaan wanni ta'u takka hin jiru. Kana akkasittuu hubadhaatii warri bultii namaa keessa galtan bultii namaa keessaa ba'a. Isa jechuun ni jira ni ulfaata wanti kun akka salphaatti waan ilaalamu miti. Walaakin ammoo taqabbaltee fudhachuu qabda waan kana jechuudha. Sii galee sumaafi.